Egaa samoona sirbi tokko ba'ee jira biyya alaatii gallakkifame natti fakkaata. Sirba keekiyyaa badhaadhati isarratti waa jechuun barbaade. Egaa keekiyyaan kanaan dura jaalatamaa tureeyyuu amma garuu balfa wayitirra akka dhaabbateen arganii balfa wayitirra dhaabbatteerta luka kee gadi jedhi ilaali. Luka jalaadhaa abbaa luka. Abeet godolitti morma muran udaa mul'attu achi teecheti firfaarii gurracha faranjii gurracha ilma hiyyeechaa ibiddatti naquudha eegee waliin dhaamanta hin jiru kun akkana nuti jijjiirama kana jaarraa tokkoof walakkaatti dhamaanet asiin geenye marii fi mariidhaan malee humnaan wanni ta'u hin jiru. Ati sittan hima individualiin nama takka luka jalaan dhoomtu nama takka luka jalaan rukuttu maadha echitere koottu mee fundura dhaabbadhu tole si haa ta'u mee hin dandeechu garuu hin danda'amus garuu mee lukumti jalaa rukutamuu saniin booda maaltu uumama okay jecha tokko jira. Sa'aabbaan gaafa cabse ormi jaballeecha jajjabee ofii abbaa jabeeffata jijjiirama kana akka taanee akkatti dhamaane too asiin geenye nutu beeka ati biyya alaa jirte yeroo sanis kadhattitti kanaaf ummanni haa baratu ummanni jijjiiramsaa yaa dhamdhamatu ati adabadhu taa'e. Sindi bunu kecha qaba fange luka jaladi gudi bishk tole gudi maal jechuudha kun kan nu marsee jiru bee diina waliin taane diina ofirraa cabsina jedhama malee luka jalaa rukuti jedhama saragee. Lammata sirba akkana akkam baasne si jalaa hin cufsiisa feeki tole nagaya.